Ishi maqaan keessan eenyu eessarraa immoo dhuftanii waaqayyo addinatti moo maal isinii godhee meeshaa kana dhugaa baasiniin jedha. Maqaan koo Kennaan jedhama kana irraa dhufe asuma waldaan koos asuma ani dursa lafa kana dhufe gara amantiitti dhufee nan dhugaa nan qaaman ture suusii keessan ture gaafa waldaa kana dhufu waaqayyo du'a sirraa hambiseera naan jedhani gaafa guyyichuma kaasee suusii sunis nan dhiisee biyya lafaa keessaa nan ba'e kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha jechuun barbaada. Taasifamuu dhuga baatiin koonni lammaffaan haati manaa koo kun garaatti baatti teessumni mucaa kanaa sirrii miti jedhaniini innis asumatti kadhatamee fi mucaan kunis sirrate gaafuma dhalatu immoo mucaan kun hin affaname jedhanii asii gara Phaawulositti riiver nu godhanii gaafa achi geenyu mucaan kun hin bahu hin du'a kana waan ta'eef abdiin qabdanii jedhanii fooxaa ittiin baanee dhandallee nutti kennan achi raajii faamunaa bilbilaa turanii akkam ta'inaan akkana naan jedhaniinaan sodaatiin mucaan kee homaan ta'u cabeera naan jedhan mucaan koos du'a oolee ani siraa koo fudhadheen galee kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Maal jettu waaqayyoodhaaf harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadha. Isa tola isaan fayyise kana hidhaa seexanaarraa hiikee kan seexanni jedhee hafe kan waaqayyootu ta'e kanaaf ammayyuu mee guddaa waaqayyo galateeffadha. Ishi erga sana mucaan keessan maalidha mallattoo irra jiru maalidha moo nagaasaati? Mucaan ergasii waan tokko dhibee sin qabu yeroo lama sadi dhaqnee cheekaappii jedhanii laalanii mucaan fayyaadha mucaa fudhadhaa galaas nuun jedhanii ergasii mucaa dhukkubee sin beeku waan tokko hanga ammaatti fayyaa isaati. Laala karaa biraa mucaan kun dhalachuu hin danda'u garaa keessatti affanamee jira jedhanii erga garaa keessatti affanamee abdii kutatanii lammata immoo akkuma ta'ee mucaan kun dhalateera gaafa mucaan kun dhalatu immoo mucaan kun bahuu hin danda'u hin du'a jedhanii asii sagalee raajii moonuu kadhate mucaan kee hinduu homaan ta'u jedhanii hamma har'aatti mucaa keenya nagaa baattannee jirra jedhanii eenyutu waaqayyoof galata fiduu danda'a isa du'a nama oolchuu isa seexana karaa tammisu kana gooftaa galateeffadha isa si gargaare kana waaqayyo maal jettaanati waaqayyo baay'ee galateeffadha akkasumallee lafa kana fayyina jira sabni iddoo kana dhufta waaqayyo na fayyisadhaa ta'uu amanaa ta'uu fudhadhaa ergaa sirraa darbu yeroo asirraa dubbatamu akka salphaa fakkaata garuu dubbichi hojii hojjetaa kanaaf guddaa naa galateeffadha jechuun barbaada. Galateeffadhaa fi waaqayyoon sirriitti gooftaa galateeffadhaa fi meeshiin gaaffii gaaf echi atoo yeroo sana maaltu dhagahamaa ture sagaleen yeroo sana ture mucaa dandeessee deessuudhanii mucaan kee naffanamedhanii asiinoo maaltu dhagahama yeroo sana. Baay'een bu'aan ture baay'ee cannaqamnee turre hospitaalallee torbee lama ol teenye indua gaafa jedhame garuu sanatti ani dhageenye inni bakkee ba'eeti bu'aa ture ani maal ta'e maaliif dhuftuu jedhaan achiin booda raajittee gada walee raatee bakka kunoo kadhatameera hin fayyanaan jedhe mucaan koon fayyaa operaasyoonii sin godhu yoo waaqayyoon naa kenne yoo du'e isa du'u malee operaasyooniin ta'edhe akkuma isaan jedhan kunoo mucaa fayyaa nagaa baattadhee kunoo fillafiitii keessa nan dhaabachaa jira waaqayyoon naa galateeffadhaan jedha. Harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaamayyuu sirriitti gooftaan kun galata guddaa nurraa qaba. Kanaaf waaqayyo isa si gargaaree isa garaa keessatti affanamee mucaa nagaa akka dhalatu godhee isa dhalate sana immoo hin du'a jedhanii hamma immoo mucaa nagaa baatta waaqayyoof maal jettanati? Waaqayyoon nan galateeffadha hundumti keessan saboon ol kaatii waaqayyoon naa galateeffadha. Dhaabbadhaa waaqayyoon naa galateeffadhaadha ijoolleen kennaa waaqayyooti waaqayyo du'arraa na hambise harka keessa walitti buusaa iyyaa booricha gooftaadhaaf galata laadha sirriitti ammayyuu. Konfiraansii irratti namoonni baay'een jirtu natti fakkaata gizee sana gaafa konfiraansii irratti addana lafa kanatti ol bahee kadhachiifadhe yeroo sana garaa kee keessaa mucaan hospitaalaati taa'umsi isaa sirrii miti jedhan achumaan addana qixa kanatti naa kadhatame gizee sana hundumtuu namoonni baay'een beektu natti fakkaata kunoo laa mucaan kunis fayyaasaa nagaasaa baadhee fi lafitii keessa nan jira laalaan jedha. Gooftaa galateeffadhaa harka keessa walitti buusaa itti xiqqaata dhugaa. Waan meeqa keessa darban tokkoffaa teessumni mucaa sirrii miti jedhanii lammata immoo mucaan makana iyyuu da'uu hin dandeessu affanamee jira jedhanii sadaffaa immoo mucaan kun erga dhalatee iyyuu immoo hinduu hin bahu jedhanii garuu kana hundumatti sagalee nuti dhageenyu immoo waaqayyo immoo mucaan kee hinduu jedhee kan eenyu caalee harka keessa walitti buusaa iyyaa boricha Yesuusiif galata fidaa. Ammayyuu waaqayyoon maal jettanii saba kanaan warraas ta'u kana warra abdii kutate iddoo kana ta'u warra dhibee adda addaa qabu maal jettan saba kana? Nu ilaala waaqayyo waan dubbateen sobu eega dubbateen sobu eega dubbateeti waan inni jedhe namana waan keessan immoo waaqayyoon amanaan isiniin jedha. Waaqayyo guftaan isin haa eebbisu bara baraan dhuga baatu taa'aa gara iddoo isaaniitti naasimadhaa.